filannoo marsaa torbaffaadhaa gaafa adeemsifnu miira addaatiin jechuudha. Inni jalqabaan filannoon kun dimokiraatawaa naga qabeessa fi filannoo walaba ta'e adeemsisuudhaaf kan amaanaatti fudhannedha. Inni lammaffaan Itoophiyaa gara biyya fakkeenyummaatti ceesisuudhaaf sagalee keessan paartii badhaadhinaatiif akka kennitaniif amaanaa lammaffaa kan itti fudhannedha. Kanaafuu amaanaa lamman kana har'a paartii jaalattan paartii sagalee kennuufiif murteessitaniif sagalee keessan deeggarsa keessan agarsiisuudhaaf asitti argamuu keessaniif maqaa bulchiinsa guddina saba Oromootiin kabajaa fi ulfina guddaa isiniif qaba. Ulfaadhaa jiraadha jechuun barbaada. Paartiin badhaadhinaa erga hundaa'ee booda biyya Itoophiyaa kana keessatti jijjiirama baay'ee hawaasni idil addunyaa itti dinqisiifatu hedduu galmeessee jira. Kana keessa paartiin kun biyya tana siyaasa biyya kanaa cabiinsa biyya kanaa xagganee bira darbuuf osoo hin ta'in bifa waaraadhaan siyaasa biyya kanaa tasgabbeessuudhaaf biyya tana ijaaruudhaaf obbolummaa sabdaneessummaa biyya kana keessatti akka dagaagu hojii baay'ee hojii guddaa hojjeteeti kan jiru. Bilisummaa miidiyaa gaaffiiwwan sarbaawwan mirga dhala namarratti godhamaa turan hundi manneen amala sirreessaa osoo hin ta'in manneen dhalli namaa irratti gudeedamaa miidhamaa turan hedduu isa cufuudhaan seera biyya kanaa fooyyessuudhaan mirgi namaa namni akka kabajamu namni namummaa isaatiin akka kabajamu seera dambii garaagaraa baasuudhaan biyya tana tarkaanfii gara fuulduraatti paartii ceesiseedha. Kana qofaa miti dinagdee biyya keenya biyyi tuni gaafa paartiin kun gara mootummaatti dhufu kaazinaa duwwaa biyya tana tarakkabe dinagdee biyya kanaa fooyyessuudhaan amma biyyoota dinagdeedhaan sadarkaa jalqabaa keessatti argamaa jechuudha biyya Itoophiyaadha. Kun hundinuu bu'aa bayii hedduu keessa darbee bu'aa paartiin badhaadhinaa kun galmeessisedha. Hariiroo idil addunyaa bu'aa biyyoolessaa keenya ittiin kabachiisu hedduu isaadhaa gama damee dippiloomaasiitiin hojiin baay'een hojjetamee jira. Kana qofaa miti dhaloota ijaaruudhaaf damee hawaasummaa irratti barnoota irratti aadaa fi sona uummataadhaa dagaagsuu irratti paartiin kun carraaqii baay'ee godhee jira. Jijjiiramni baay'eenis dhufee jira. Kanaafuu biyyi kun biyya akkasumaan duraan dhagaa bu'uuraa itti kaahanii bira deeman osoo hin ta'in biyyi qabatamaan hundi keenya waliin agarru jijjiirama qabatamaa paartii galmeessaa jirudha. Kanaafuu paartiin kun biyya Itoophiyaa kana biyya addunyaaf fakkeenya taasisuudhaaf karoora gurguddaa qopheessetti socho'aa jira. Damee garaagaraatiin oomishtummaa dabaluudhaan hirkattummaa jalaa bahuudhaaf paartii carraaqaa jirudha. Birmadummaa biyya keenya dhiigaan kabachiifnee jirra. Adwaa irratti kabachiifnee jirra. Birmadummaa biyya keenya hidha haaromsaa guddicha ijaarree xumurree dhugoomsinee jirra. Birmadummaa keenya of dandeenyee nyaata keenya of dandeenyee kadhaa jalaa bahuudhaaf misoomni garaagaraa bocamee hojiin hojjetamaati kan jiru. Kun hundi biyya tana biyya Itoophiyaa biyya fakkeenya taatu addunyaaf fakkeenya badhaadhinaa biyya taatu taasisuudhaaf hojii hojjetamaa jirudha. Kanaaf filannoo marsaa torbaffaa kanarratti sagaleen keessan paartii keenyaaf baay'ee murteessaadha.
baay'ee murteessan. Biyya tana ijaaruu keessatti sagaleen keessan sagalee isin paartii badhaadhinaaf kennitan baay'ee murteessaadha jechuudha. Kana ammoo isin har'a sagantaa deeggarsaa kanaan asitti argamtanii paartii keenyaaf jirra sagalee kennuuf qophiidha. Adeemsi isaa dimokiraatawaa fi walaba karaa nagaatiin akka ta'u taasisuudhaaf kutannoo isin agarsiiftaniif ammas irra deebi'ee galata guddaa isin geessuun barbaada. Galatooma ulfaadha.